backbone of Ramis Bank jedhama. Abdulaziz, the backbone of Ramis Bank. Sheikh Jamal Ali. Banki Ramis Jamusan ilmi hoggaa dhalate namni hundini jaalata hanga inni guddate bakka gahee harkara nama furdate kabajamoo obbo Abdul Jawad Muhammad hundeeffama baankii kanaatiif gama hoggansaatiin ni turra malee ni urraa ejjenna juu qabachuudhaan namoonni muraasni wayita shakkii keessa galanii turan sanitti fiinxa ba'uu ni dandeenya ejjennoo juu gaafa dhiifamallee naa godha portokoolatti illee guddanne yani yoon cabsellee umaatiini bankiin tun bismillah jettee guyyaa eegalam nuti Kaaba masjidul haram Kaabatti fuula deebi'ee taa'u anillee ni jira jarraasa maali fi haasofni reefu na dhiisellee beeyne namni waan kana qabatee na dhufee maqaasaa haasuu fedha dhiifama akkanaa gootan Sheikh Jamal Ali nama yoo laalan dheeraadha yoo kitaaba laalanis kitaabni isaa dheeraadha naggadallee seenee dheeratu jira dura namni waan kana qabatee anattiin anaa masjidul haram keessa taa'u nattiin dhufee Sheikh Jamal Ali mee oggoto ke Sheikh Jamal Ali galatoomsana sila aminitu waa harkaa caccabse naan ja'a malee Jamal san uf biratti as yaamuu fedhan mee Sheikh Jamal oggoto yoo as jiran دفي شيء جمال نما دير اللي لو قدفوا إن شاء الله خنافو فرق اللي قبني أمو أناتو يامي إيجان هوجنا بوردي شريعة يري أنقطي كونكبتو مسكينة والله أنقطي فيدا شون أسمر راخا أنقطي فيدا ديدي شيخا خلاص سنجرسي سوبرفان جمال درجة كيس سلاح اسمه رولو تالي ماركو شيخ أنا بنقولي نجازي بانكي تنا أليف دي فما وجي بانكي تنا نملي جل كبر أليف دي جل وريق بين ما خلدو نملي جلتنا موفين بين جلتنا تقولين بيخوبين يسلي ربي جزاء إسحاق فلو isinillee warri arraas jirtan galatooma qaamni dhimmi laalchisu akka itti aanaan hoogganaa baankii Itoophiyaa reefu jedhetti qaamni dhimmi laalchisu hundi akka baankii kana wajjin dhaabbatan dhaamsa dabarsa leenjii ammoo leenjii ga'umsa ulamaa'iidha ulamaa'onni nu wajji jiranii tareefu Sheekh Hajjiin dhaaman insha Allah akka مه هالمتاتو تفاؤل أفلكون هلا جدتي جنان تكون سلامنا دكتور دوغي بونغو هلا سنتو مو جدتي سنتي جندري سنت تفاؤل ما في أكا نما شريعة بوردي منا حناه وجنوتي دوري نما لينجي خنونو إن شاء الله شيكوتي ناس جدتي إندي سوق أفا ونلورجلو دوري نما وانسان فراتو نوتا إن شاء الله بكم سا دان سريم شيخ الجيجان خا أبو منستر شيخ أحمد شديد جالس ولمانو قبلنا درانوتو أبا ولين تاني وجين تاني وليف تاني باقي ها قد فلون دام سخية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبر شيخ أمين إبرو دينك نغراچون تناغرولنا የሚገርመው ነገር እሳቸው መጀመሪያ ሸኝተን እዛ ተቀበሉልን ባካችሁ እሳቸው ትልቅ አስተማሪ ናቸው አካውንት ከፍቻለሁ ክብሩ ነው አካውንት ይበረተኒ ጅረኒ እስኒስ በነዳ እቹሳኒቲ ሜ ሃንጊ በነተን አርከው ቀባ ቡከ ከይሰነል ቀባ ሜ ወሪም በነቲን ኤዋ ማሻአላህ ይረጉዳን በነተኒ ጅርተኒ
hangi haftanis boodon sheenawina yeroon qabdan ammumaan tana guutaati banadda warra jalqaba ta'uun akkana goonu warra jalqaba ta'uun seenaa hojjedhaa jennuun gaabbiirra seenaa hojjedhaa warra jalqaba buukii banate ta'uudhaan jennee haadhaan dabarsinu. Dhuga. Kan itti aanugaa Sheek Jamaal Aliyyiiti waa hedduu silaa waa'ee isaa haasa'uudhaaf anumaa qopheeffate ustaadni keenya Sheek Amiin waa hedduu ibsanii jiranii gabaabumatti baankiin kun duwida Sheek Jamaal Aliyyi irratti dhaabbatee yoo jennee waan takkallee hin soomne jechuudha. Inni baankii tana keessa jiraachuusaa qofaan namoonni hedduun gara baankii kanaa dhufanii jiranii jechuudha. Amantummaan biizinasa keessatti qabeenya guddaadha. Tanaafuu baankii kana keessa Jamaal Aliyyi jiraa jechuu qofaan namoonni hedduun gara baankii kanaatti dhufanii baankiin kun akka hundaa'uuf shoora guddaa nama taphatanii fakkeenyaaf amma baankiin kun wayita hundaa'uudhaaf sochii irra ture san rakkoolee gurguddoo lamaatu isa mudatee ture. Rakkoon duraa tokko sochii hundeeffama baankii keessatti kaapitaalli duraan barbaachisu qarshii miliyoona 500 qofa ture. Haa ta'u garuu seerri fooyya'uudhaan gara dachaa 4 kaapitaalli akka ol guddatu seerri ba'e. Wayita kana gaa maallaqa biliyoona 2 ol nu barbaachisaa jechuudha baankii kana hundeessuudhaaf. Osoo kun jiruuti sochii maallaqa waliin qabuudhaaf gaggeeffamu keessatti dhukkubni weerarii koronaadhaa dhufe. Kun gaa gufuu lammadaa ta'e jechuudha. Maallaqa waliin qabuudhaaf sochii barbaachisaa waltajjii garaagaraa qondeessuu babal'isuudha barbaachisaa kan akka hin goone dhukkubni koronaa dhufuudhaan gufuu guddaa ta'e jechuudha. Haa ta'u garuu namoonni muraasni dhimma kana if boodan deebinu baankiin kun hundaa'uu qaba ejjennoo qabachuudhaan irratti cichanii manatti ulaa daddawanii biizinasni kun akka as ga'u galiin baankii hundeessuudhaaf barbaachisu akka argamu namoota shoora guddaa gumaachan keessaa Sheek Jamaal Aliyyi isaan tokkooti. Mee hamilee guddaa naa kennaa fi haasawaa gabaabaa dhaamsa isaanii akka armaan gadii kanatti akka nuuf dhiyeessan isaan afeerra. Sheek Jamaal Aliyyi ሳይናገሩ ሁለት ቃል እናገራለሁ። ጠየቅኳቸው የባንኩን አባላት ጀማል አልይ ማን ነው? ጀማል አልይ ማለት የራሚስ ባንክ አርማ ነው ያሉኝ። እባካችሁ አጨብጭቡለት። የራሚስ ባንክ አርማ ነው ብሎ ነግረውኛል። ወደ መድረኩ ባክዎት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'alleen dheerattee jirti namni illee dadhabee jira. Jaldeessaatu dur boqqolloo saamuuf ana ilma baadiyyaati akkuma boqqolloo seenee saamuu eegaletti tokko hubni ija bu'ee jaan aboo hubaa ija na bu'ee ija na fuudhii jennaan ijuma isaa guutuu keessaa fuudhee harkarra kaayee fi atummaan huba keessa barbaadadhu jee jaan. Yeroon jarjara waan taateef gaafa ani nama baadiyyaa dhalatee baadiyyaa irraa dhufe hedduu manguddoo jalatti hin guddadhe dur manguddoon ogguu makmaaktu akka jettee makmaaktu hora malee hin horanii horii malee hin tolanii jettee makmaaktu. Ani ammoo magaalaa dhufee naggade hoggaan eegale wanni hundi karaan baankii irra bahu hoggaan arke baankii malee hin horanii. Banku masanu tafi takkara mismale hintolani yaade juun dubbadee ture jechuudha. Ammas akkumaan muhaadaraa gaaf tokko bakka takka dhaqatti maqmaaqsa tokko manguddoo irraa dhagee haadha qabaatu wayyaa isumaahuu qabaattuudha wayyaa jennaan manguddichi anammoo jijjiiree baankii qabaatu wayyaa
isumahu tadalarraa bilisaa takka baankii raammis takka hijiraa takka zamzam takka ammas baankii dalarraa bilisaa taanneenii qabaachuu wayyaa jee jijjiiree jechuudha. Kanaaf gabaabdutti wanni hin jahu fedhu waan takka uumuu yoggaa fedhan wanni waan san uumaniin ta duraa beekumsa ta lamadaa qabeenyi waa hunda keessatti lafee duwidaati ta sadaffaadhaa tokkummaadha. Wanni sadeen kun eega jiraate itti laffaanaan wanni hin ta'u jaan takka illee hin jirtu akka taatu baankiileen hundinuu gootee agarsiiftee jechuudha. Kanarratti dhaamsi gabaabaa waa lama qofan isinii dhaamuu barbaada. Baankii raabbisiifis ta'e baankiilee biraatiifis ta'e arabni oguu maqmaa dura kiju alfu dukkaan fi kaffi rahmaan jaa dukkaanni humni tokko خبلا ربي خيسا ومبو شوف رب مارك في رافي بانكين بيتين يا كمرة فاسد تبدمتي أما صدوم دبرت ماله بانكي مراسة ترته أما كا بيتين يتيس صدوم دبرت درغمي سنته درغمي ترى خيستي بانكي لين هندي هركا والقبني والغرغارني درا خبيا ولتي أنا خبيا والقبتني خالات فسن إسان سنين أكدر قمودن دينتي والجناد أبتشوك أبني خيساو مغماسة كو جرافان رموتي ilmoon khari haati ol darbitu waan ifin olu utaaltu seetii ijaan baankiileen biyya teenya hundi akkuma jirtutti cufti siidhaatu ilmoo amma dhalattee jechuun ni dandeema yoo baankii biyya biraatii wajji waliin madaalan kanaaf akka reefu sheekii kan Sheekh Amiin Ibroo dubbatetti ilma haarii amma dhalatee maqaan isaa baankii raambis jedhamu san ilmi hoggaa dhalate namni hundi ni jaalata hanga inni guddatee bakka gahee harkara nama furdatee nama dhaga'uu didutti namoonni jaalata jalas deema amma akkuma jaalala qabdu sanitti jaalala san qabattee akka deemtu asumaanuu baankii raammisiif dhaamsa kana dabarsuun barbaada lammaffaa irratti nama wayiitu hayyuu wayii akka jee baankii jechuun qawweedhaa jedhe qawween yoo rasaasa qabaachuu baatte waan dhoytu baankii yoo maallaqa keessan keessa jiraachuu baate qawwee goggoyduu lafatee isumana goggogaadhaa jechuudha. Qawwee ammas eenyutti akka kannitu addaan baafattee ilaallatta. Qawwee biifilee malee itti kanniteef namni tokko waa dha'uun hin danda'uun arrasaasa meeqa dhaweetiin laale fuudhee yoo barattee malee yoo itti qabdee dhawaa oolu kara biraa deemanii bakka ati dhooyte san dhiisee qawwee eenyutti akka kannituus achumaanuu laalladhu. Qawween dura leenja'uu barbaaddi, amanamuu barbaaddi, seeraan deemuu barbaaddi, heeraan deemuu barbaaddi, waa hunda guuttattee deemuu barbaaddi. Baankiin qawwee ta'uu asumaanuu hubadhaa isiniin jechaa dhaamsi xumuraa kaniin nama hundaaf warra baankii osoo hin ta'in nama hundaaf dhaamuu barbaadu. Qabeenyi diinagdee wanni jaan kun bilisummaanis isa isaan malee bilisoomuu hin dandeenye qaroominni isa jabeenyi isa jaalalti isa kabajaan isa isaan alatti wanni takka illee kabajaan hin jirtu jaalalti hin jirtu waan hundinuu wanni hundinuu diinagdee wajjiidhaan wal qabataadhaa jechuu beeknee ta dhuunfaatis ta walootis ta biyyaatis karaa barbaachisaa ta'e hundaan itti haa qabsoofnu hin jaa baankiidhaannis ta uf beeytu ta wal beeytu ta uummanni sii beeku rabbi haa godhuun jaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال علي الفادا فياتا غلطوما غوتا كناتي أوتما جنو غرا سكنتا برات سوندمني كان كنتي ولتجي كان فايا نوغود إنيو جنان انتلومتي سني سينك بروموشن فردوس يوسف غلطومي عملنا كنا فالو الفادو جبادو جناني اتيان سودان Jecha afaan Ingilizii takkan arge asitti. Ramis Bank will give due care for people who lack collaterals. It focuses mainly on unbanked community. It's inclusive, accessibility as well. That's what Ramis Bank is going to do. Thank you very much, Ramis. We thank you.
Kanatiyaan Suudaan gaa sagantaa keenya wal duraa duubaan gara xumuraa irra geenye jirra. Tanaafuu kan itti aanu sagantaa badhaasaati. Badhaasa sadarkaa sadii qabuun badhaafamtoota kan badhaasnu ta'a jechuudha. Beekamtii kennuu qaba, galatoonfatuu qaba baankii irraamis sanaa fi xumurree yaana. Obsitanii jirtanii gaalli sagal bulee kurneeffachuu hin dadhabu jedha Oromoon. Turree jirra, as geenyee jirra. Xinnoo isi xinnoo bareechinee midhaaksinee goolabna. Kabajamoot ministeeronnis akka I know that you have busy schedule, but you are here with us. Thank you so much. Presidentin Sheikh Hajjinis asumatti akka sa'aatiin jarjara taate nama beekaa daqiiqaa 5 takka qofa nu obsitanii certificate fi kristaalidha ka kennamu mee waa jedhu. Tole za'a teenya qusachuudhaaf Suudaan gara badhaasaatti achi dabarraa. Badhaasa kana kan nuuf kennan ministeera maallaqaa kabajamoo obbo Ahmad Shidee akkasumatti illee itti aanaa waliqqabaa boordii obbo Ibsaa Muhammad Abdullee waliin ta'uudhaan gara waltajjiidhaatti na dhufan. እውቅና መስጠት ነው የባንኩን ስኬት እዚህ ያደረሱን ባንኩን እውቅና ልሰጣቸው ይገባልና ክቡር ሚኒስትር ሽልማቱን ይሰጡልናል። የመጀመሪያው ተሸላሚ የሚሆነው ሼህ ጀማል አልይ Kanatiyaan Suudaan kan badhaafaman dhaabbileedhaatu badhaafama. Itiyaan Suudaan gara namoota dhuunfaatti faraqaa lammaffaatti kan itiyaan sinuta. Tole obbo Jamaal Aliyyi badhaafni kan namaaf jira obbo Jamaal Sheikh Jamaal fudhadhu. Tole kanatiyaan Suudaan Abu Khalifa Abdullahi Yokanis bakka bu'a. Moraal yelam Khalifaan nama biyyattii tana keessatti bara 2010 yookiin 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaa baankota dhalarraa bilisa hundeessuuf jalqabanii amaanaa kan jedhamu erga jalqaban booda. Okay, Tiyaan Suudaan obbo Abdulaziz kan badhaafamu obbo Abdulaziz gara waltajjiidhaa kootu. Abdulaziz, the backbone of Ramis Bank jedhama. Abdulaziz, the backbone of Ramis Bank. Khalifa Namo, the professional father of Ramis, yookiin the brainchild of Ramis Bank jedhama. Sheikh Jamal Ali Mo, the pillar of Ramis Bank, utuba banki Ramis jennee yaamna. Isin gootota hamilee duukata maal dadhabdaniiti moo? Tole galatoomaa kabajamoo obbo Ahmad Shidee gara badhaafa itti aanutti dabarraa. Kabajamoo ministeera keenya guddifneessaan galatoomfannaa. Kabajamtuu addee caaltuu isaanii ministeera misooma magaalaadhaa gara waltajjiidhaa. Isaan afeerreetii gara badhaasa itti aanutti dabarraa. ክብርት አዴ ጫልቱ ሳኒ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ናቸው። የሚቀጥለውን ሽልማት ይሰጡልናል። kan badhaafamu kabajamoo waliqqabaa boordii baankii Ramis kabajamoo obbo Abdul Jawad Muhammad hundeeffamaa baankii kanaatiif gama hoggansaatiin ni turra malee ni urraa ejjennoo qabachuudhaan namoonni muraasni wayita shakkii keessa galanii turan sanitti fiinxa ba'uu ni dandeenye ejjennoo qabachuudhaan
bankicha hooggananii sadarkaa kana akka ga'u kan taasisan dargaggeessa hooggansa keenya cimaadha. Guddifne isaan galatoomfannaa bu'aa ol aanaa ta'e baankii kanaaf waan gumaachaniif halaan isaan galatoomfanna. Ingiliffaan an effective and ultimate leader of Ramis Bank jechuudha. Kabajamoo Obbo Abdurrahman Hussein baankii kana dhaadheessuu keessatti bankiin kun hawaasa biraa akka ga'u ummanni waa'ee baankii kana hubannoo gayaa akka qabaatu baankii Ramis baankii teenya beeksisoota garagaraa kilaasikaala kan ittiin dabaallu faaruu yookaan beeksisa baankii Ramis hojjechuudhaan aykana baankiidha ta'uudhaan shoora guddaa waan gumaachaniif guddifne isaan galatoomfanna. Ustaz Abdurrahman Hussein baay'ee ulfaadhu the Ramis Bank publicist jennaan abbaadha isa baankii Ramis ulfaadhu baga gammadde Ustaz Abdurrahman Hussein fayyaa ta'e deema. Okay, kan itti aanu dhaabbileedhaatu badhaafamaa dhaabbata sanadoota mirkanii sanadoota mirkanii sanadoota የሰነዶች ማረጋገጫ ተቋም ለባንኩ መሳካት ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ ሽልማት ከራሚስ ባንክ በክብር ተሸልሟል። የሰነዶች ማረጋገጫ እናመሰግናለን። እባካችሁ ሞራል ስጡልን እንጂ ይህ እኮ የትግል ውጤት ነው። ባንኩ ራሚስ ዛሬ አንድ ላይ ያሰባሰበን ማለት ነው። ከንቲያኑ ቡልቺንሳ መጋላ ድሬዳዋዳ ገልመገሂንሳ ባንኪ ራሚሲፍ ደገርሳ ባንኪ ከናፍ ጉማቼፍ ቡልቺንሲ ድሬዳዋዳ ራሚስ ባንክ በዳሴ ሳፍ ቆፔይሴ ጅራ ከበጀሞ ኦቦ ሱልጣን አልይ ሆገና ቢሮ ፋይናንስ ፊ misooma dinagdee bulchiinsa Dirreedawaadhaa bakka bu'uudhaan badhaasa qophaa'e fudhachaa jiranii hamileena kannaa fi magaalaa Dirreedawaadhaatiif. Dirree ummata qashtii bakka gammadan. Congratulations Dirreedawa. ቀጥሎ ተሸላሚ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka bu'aan tawakkay kabajamtuun amaana isaan makkanine. The minister herself has received that on behalf of the city administration. Thank you so much. National Bank of Ethiopia banki ብሏል። እንኳን ደስ ያላችሁ እንላችኋለን በድጋሜ። እንኳን ደስ ያላችሁ ከዚህ በኋላም ከእናንተ ጋር ነን ብለዋል ብሔራዊ ባንክ። እናም ራሚስ ባንክን እንኳን ደስ ያለው ብሔራዊ ባንክ ያለው ባንኪ ኦሮሚያ ባንክ እንደፈማ ባንኪ ራሚሲፍ ጉማቼ ገመሳ ዋን ጉማቼፍ ባንኪን ራሚስ ባንኪ ኦሮሚያቲፍ በዳሳ ቆፔይሴ ጅራ ባንኪ ኦሮሚያራ በከቧን badhaasa dhuftanii akka fudhattan dabarsa. Baankii Awaash ባንክ ተወካይ ካለ አዋሽ እየመጣ ነው። አዋሽ ኦሮሚያ ኩን ዱፌ ኦሮሚያ ዴቢሲት ፈን አስከነዱ ከኦሮሚያ ባንኪ ኦሮሚያ እንደፈማ ባንኪ ራሚሲፍ ገመሰ ከይሰኒ ዋን ጉማችተኒፍ ባንኪን ራሚስ አለመገን ገለቶ ማይስን እንጃ ስንተባበር የማንወጣው ዳገት ባንኪ ገምታ ኦሮሚያ ከኒቲያን ባንኪ ገምታ ኦሮሚያ ፕሬዝዳንቲን ባንክ ቻሳስጅሩ ባንኪ ገምታ ኦሮሚያ ዳ ኢሳን አዋሽ ከናፊ ፕሬዝዳንቲን ባንኪ ገምታንቲ
Banki Cooperative Bank of Oromia. Congratulations, congratulations. Sherin Banki Ramis akka gurguramuuf gumaacha ol aanaa bankiin gamtaa Oromiyaadhaan nuuf taasiseef guddifnee isaan galatoonfannaa kan itti aanu Banki Daldala Itoophiyaa. Commercial Bank of Ethiopia. Nigdi Bank. CBE, Commercial Bank of Ethiopia. Namni bakka bu'aan hoo jiraate. Aha, the head is there, moral. Hamile enough. Hamile malo. The Commercial Bank of Ethiopia. Banki Daldala Itoophiyaa. CBE Noor. Guddifnee isin galatoonfannaa bankiin Ramis galma akka ga'uuf gumaacha nuuf taasiftaniif. Hundi keessanuu bakka gammaddan. Abshirai. Ramis ade caaltuu hedduu isaan galatoonfannaa kan itti aanu. Ade caaltuu isaanii ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ኦሮሚያ ሲሰሩም እንደዚሁ ተወዳጅ መሪ ነበሩ። አሁንም ተወዳጅ ሚኒስትር ናቸው። እናመሰግናለን። ራሚስ ወንዝ ብቻ አይደለም ብለናል። ባንክ ብቻም አይደለም። የህዝቦች ትስስር ነው። የህዝቦች ትብብር ነው። የህዝቦች አንድነት ነው። አሁን የጠራናቸው ባንኮችም ጭምር አብሮት ለመስራት በትብብር የተነሱና አብሮም ሲሰሩ ስለነበረ እናመሰግናቸዋለን። ከነቲያ ሱዳን በዳሰ ከኑፍ ከነን ከበጀሞ ከንቲባ Magala Tiko Ethiopia da yokanu Magala Jalala Kantiba Magala Bulchinsa Dredawada Kabajamo Opo Kadir Juar Hamiledan Gara Waltajida Akana Fergitan Singavada. Okay. Dabbata Murtiguto kan badaafamu dhaabbata Murtiguto. Murtiguto Rufajo. Dhaabbanni kun sheerii ol aanaa bitachuudhaan bankiin Ramis akka dhugoomu gahee guddaa waan gumaachaniif badhaafni kun kennameefii jira. Guddifnee isaan galatoonfanna. Murtiguto bakka gootota isinis gootota fayyaanota. Ziyad Muhammad Yusuf. Obbo Ziyad Muhammad Yusuf. Obbo Ahmed Naji Mukhtar. Obbo Ziyad dhufanii jiranii. Ziyad Muhammad guddifnee isaan galatoonfanna. Kan itti aanu. Sagaleen dhagamtu. Kabajamoo Ahmed Naji. Ahmed Naji. Muhammad Ahmed, Obbo Muhammad Ahmed. Aishi, kan itti aanu? Warroonni siyaam yoo jiraatan dafaa koota maal. Obbo Ali Nur Hussein. Obbo Muhammad Ahmed dhufaa jiranii hamilee kennaaf. Kan itti aanu Obbo Ali Nur. Obbo Usmail Jibril. Obbo Usmail Jibril. Obbo Bakri Abdi Rashid. Obbo Bakri Abdi Rashid. Obbo Bakri Abdi Rashid. Bakka bu'aa.
Oke. Kan itu yang Birra Coffee General Trading. Badaafamaan itti aanu dhaabbata Birra Coffee. Jump Trading. Jamir Trading. Kanitianu Burak PLC. Burak PLC. Burak Business PLC. Burak Business PLC እንኳን ደስ ያላችሁ። Kanitianu Sherry sadarkaa ol aanaan bituudhaan maayikiroofaayinaansii dirree maayikiroofaayinaansiin dirreedhaa sheerii ol aanaa ta'e bituun baankiin raammis kun akka dhugoomuuf gahee ol aanaa waan gumaacheef hogguta akka bakka takkaa hamilee baankii raammis dhugoomuu isaatiif dirree maayikiroofaayinaans ድሬ ማይክሮ ፋይናንስ እንኳን ደስ ያላችሁ። የራሚስ ባንክ እውን እንዲሆን አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልቅ ሼር በመግዛት አክሲዮን በመግዛት እውን አድርገዋል። እንኳን ደስ ያለዎት። እናመሰግናለን፣ እንወዶታለን። ወረ ድሬ ከነማሊ ነሚወርቱን ጃላታከም ድሬ ኡመተ ዶክተር አብዱራህማን አብዱላሂ ፕሬዝዳንቲ ራሚስ ከንዱራኒ አማንተና ገራ አኺራ ዲየመኒ ጅረኒ የሮ ሁንዳው ኢሳን ያደና በከቡዋን ኢሳኒ በዳሳካ ፎዱፍ ኢሳን ጋፈና ነምኒ ኢሰ በከቡዳን ዱፍተን The late Associate Professor Abdurrahman Abdullahi Ali, the former president, is representative, will be here. ረዳት ፕሮፌሰር አብዱራህማን አብዱላሂ አሁን በህይወት የሉም፣ ግን የራሚስ ባንክ ፕሬዝዳንት ነበሩ። ከበጀማው ከንቲባ ቡልቺንሳ ድሬዳዋዳ ኦቦ ከዲር ጁዋር ጃለተማ ጉድፍኔ ሰንገለቶንፈና ዱቢቴን ጀረቲ ካቢኔን ቡልቺንሳ ድሬዳዋዳ ሁንዶሚና ባንኪ ራሚስራ ሂን ሀፍኑ ጀቹን ከራ ዴራ ከነቀጣ ሙራኒ nujitti arkamaniiti oggota kaabinee naakannaafi miseensota kaabinee bulchiinsa ድሬዳዋ መራፉ እናንተ እንዲህ ታግሳችሁ አላማችንስ እናሳካለን ብላችሁ ለተቀመጣችሁ በሙሉ ጀግኖች ናችሁ፣ ወዳችኋለን። አንዴ ለራሳችሁ ባካችሁ። ከዚህ በማስከተል የተከበሩ አቶ ሰለሞን ደስታ የባንክ ምክትል ገዢ ቀጣዩን ሽልማት እንዲሸልሙልን በአክብሮት ወደ መድረክ እንጋብዛለን። Sinke promotion or advertisements. Kanatiyan Sudan waltajji kana fakkaatu waltajji sirni eebbaa kun itti gaggeeffamaadhaa jiru haala miidhagaa kanaan kan nu qindeessanii kan nu miidhagsan Sinke advertising bankiin raammis Sinke advertising gidhaaf badhaasa itti aanu kana qopheessee jira. Adde Ferdowsan hojii gaggeessituun Sinke advertising ከምክትል ገዢው ክርስቲያኑ ተቀብላለች። ፍርዶስ ዮሴፍ ሞዴሊስት ናት፣ ዲዛይነር ናት። እነዚህ ቆነጃጅት ሞዴሊስቶችን ያዘጋጀችው ይህንን ያሳመረችው እሷ ናት። ሲንቄ አድቨርቲዝመንት ወይ ፕሮሞሽን እናመሰግናለን። ኢሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴላ ኢሊሊዳ kan itti aanu kan badhaafamu bakka bu'aan hoteela ኢሊሊዳ yoo jiraattan badhaasa akka fudhattan Ilili Hotel representative, someone who presents. Okay.
የተከበሩ አቶ ሰለሞን ደስታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። hirmaattotaa fi qooda fudhattoota eeba baankii Raammis hanga ammaatti dadhabne hifanne osoo hin jiin waltajjii teenya obsaan hamileen ukannaadhaan wajjin waan turtaniif guddifnee isin galatoonfannaa tokkummaa keenya cimsuudhaaf laaqana waliin nyaachuu qabnaa jaa baankiin Raammis keessummoonni keenya hedduu isin galatoonfannaa VIP'n isin gadhiifnee jirra alla magan isin hin jenna እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ምሳ ግን አብረን እንበላለን ባንካችሁ ራሚስ እንደ ወንዙ ሀያት ኤጀንሲ ሆቴል ከነቲ ላቀን